Kabajamoo barattootaa akkam jirtu? Ani nagaa kootii. Akkuma beekamu viidiyoo garaagaraa walitti fufinsaan isinii dhiyeessaa jiraachuun koo beekamaadha. Isinis viidiyoo ani isinii dhiyeessu hordofaa akka jirtan abdiin qaba. Har'a immoo mata-duree addaa isinii qabadhee dhiyaadheera. Fayyummaa keenya wajjin illee kan wal qabatu dhimma akkasiidha. Kanaaf isa kanas hordofaa, duukaa bu'aa, share godhaa, subscribe godhaa isiniin jedha. Mata-dureen kunis mooraa keessatti barannu qulqullinaan eeguu kan jedhudha. Mooraa keessatti barannu qulqullinaan eeguu. Egaa YouTubein kun YouTubii Gumii Raayyaati. YouTubii Gumii Raayyaa irratti akkuma isinitti himee gorsaa fi odeeffannoo barbaachisootu irratti isinii dhiyaata. Gorsi isinii dhiyaatu, odeeffannoo isinii dhiyaatu kallattiidhumaan dhimma baruuf barsiisuu kan ilaallatu ta'uu danda'a. Dhimma fiixaan ba'umsa barumsa keessatti irratti gorsa kennamu ta'uu danda'a. Daree keessaa alas ta'ee dhimma barataa wajjin wal qabatus ta'uu danda'a. Yuunivarsiitii keessatti kan barattan dhimma barattoota yuunivarsiitii kan ilaallatu ta'uu danda'a. Kolleejjii keessatti kan barattan dhimma kolleejjii barattoota kolleejjii ilaallatu ta'uu danda'a. Sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa barattoota barattan kan bifa addaatiin ilaallatus ta'uu danda'a. Yeroo tokko immoo waliigala barattoota sadarkaa tokkoffaadhaa kaasee hanga yuunivarsiitiitti barattoota jiranis kan wal ilaallatu walitti qabaadhaan gorsi kennamuu ni jira. Haala barbaachisummaa isaatti keessaa fudhattanii hordofuun barbaachisaadha jedheen isinii dhiyeessaa. Yeroo tokko yuunivarsiitiif jedhamee kan qophaa'e, barataa yuunivarsiitiif jedhamee kan qophaa'e seeraan haalaan yoo dhaggeeffanne akka barbaachisummaa isaatti barattoonni kolleejjiis barattoonni sadarkaa tokkoffaa lammaffaas yaada keessaa argannu kan nu fayyadu, kan keessaa argannu ni jiraata. Barattoota kolleejjiif jedhee addaan yoo qophaa'e immoo barattoonni yuunivarsiitiis kan sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaas keessaa yaada argannu barbaachisu ni jiraata. Walumaa galatti kan yuunivarsiitiis haa ta'u, kan kolleejjiis, kan sadarkaa tokkoffaa, kan sadarkaa lammaffaas haa ta'u, dhimma barataa jedhamu wajjin wal qabatee yaadi gorsaa fi odeeffannoon YouTubii Gumii Raayyaa irratti isinii dhiyaatu karaa kallattiidhaanis ta'e al-kallattiidhaanii barataa hundumaa dhimma ilaallatu waan ta'eef hordofuu keessanitti fufaa, like, share, subscribe gochuu keessanis itti fufaa jechuudhaan kallattiimaan dhimma mata-duree guyyaa irraatti yeroo seennu mooraa keessatti barannu qulqullinaan eeguu kan jedhu xiyyeeffannaa guddaa kan barbaadu kanaan isinii kaasuu barbaada. Mooraa yeroo jennu mooraa yuunivarsiitii ta'uu danda'a, mooraa kolleejjii ta'uu danda'a, mooraa mana barumsa sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa ta'uu danda'a. Baay'inaan gara yuunivarsiitiis kan ilaallatu yaada bal'inaan kaasuu dandeenya. Sababiin isaa barattoonni yuunivarsiitii mooraa keessatti baratanii gara manaatti galuutu hin ta'in keessuma jiraatu waan ta'eef dhimmi waa'ee qulqullinaa irra caalaatti immoo barattoota yuunivarsiitii haalaan kan ilaallatu waan ta'eef barattoonni sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa kolleejjoonni immoo keessatti baratanii gara mana isaaniitti galuu. Haa ta'uyyuu malee amma keessatti baratanitti yeroo turtii isaanii bakka itti baratan, mooraa keessatti baratan, daree keessatti baratan keessa hanga turanitti isaanis dhimmi qulqullina mooraa isaanii, dhimmi qulqullina daree isaanii kun isaan ilaallata waan ta'eef hanga warra yuunivarsiitii keessatti baratu bulanii keessa oolu waan ta'eef mana isaanii, mana jireenyaa isaanii waan ta'eef caalmaatti isaan sanarraa yoo eegameyyuu isaan kunis dhimma isaan ilaallatu waan ta'eef walumaa galatti bakka nu ilaallatutti yaada nu ilaallatu fudhannaa. Haala kanaan hordofaa isiniin jedha. Egaa qulqullina mooraa eeguu jechuun dhimma nama tokkoo qofaa miti yookaan hojii nama tokkoo qofaa miti, dhimma qaama tokko duwwaa ilaallatu miti jechuun warra qulqulleessitoonni amma yuunivarsiitii keessatti yoo fudhanne fakkeenyaaf qulqulleessitoota jedhanii miindeffamanii hojii mooraa qulqulleessuu kan hojjetan jiru. Akkuma kana kolleejjii keessas hin jiraatu, sadarkaa lammaffaa haayiskuulittis jiraachuu malu. Baay'inni isaanii tokko ta'uu yoo dhiisellee wal fakkaachuu yoo dhiisellee. Egaan
jarreen qacaramanii hojii qulqulleessuu mooraa qulqulleessuu hojjetan kuni hojiin kun hojii isaanii duwwaa akka hin taanetti hubachuutu nurra jira. Dhimma isaaniidha. Hojiin kun hojii isaaniidha. Naan maalla dhibee dhimma jennu miti hojiin mooraa qulqulleessuu. Mooraan yoo qulqullinaan eegamuudha baatee yoo balfa garaagaraatiin guutee ciinca balfa sanarraa dhukkubii nunnuu qabuu danda'a. Nutu keessa oolaa nutu keessa deema waan ta'eef dhimma keenya miti jechuu hin dandeenyu. Sababiin isaa kallattiimaan nunnuu miidhuu danda'a waan ta'eef balfa sanarraa wanti dhufu. Kanaaf dhimma keenyas dhimma warra qulqulleessus waan ta'eef akkamittiin mooraa keenya qulqullinaan eegnee mooraa nama gammachiisuu fi keessa jiraachuun isaa namatti tolu goonee keessa jiraachuu dandeenya isa jedhu bal'inaan itti yaaduun barbaachisaadha. Dhimma keenya jennee yaaduudhaaf immoo abbummaan mooraa sanaa nutti dhagahamuu qaba. Mooraan kuni mooraa kootii. Yeroo baay'ee yaada akkasiitu waan hin jirree fi qulqullina eeguu irratti hanqinni guddaan nu qabata. Fakkeenyaaf karaa irratti namoonni balfa gatu yeroo deemtan hin argitu iddoo garaagaraatti. Karaan sun kan koodhaa jedhee yaaduu dhiisuu irraan kan ka'edha. Daandii lolaadhaaf qophaa'e lolaan keessa adeemu jedhamee qophaa'e keessatti balfa gatu. Balfi sunii tuulamee lolaa karaa deemsaa dhowwaa hin cufamaa. Karaa irratti lolaan yaa'aa karaan hin manca'aa jechaadha. Kun yaada maalirraa dhufeedha? Daandiin lolaaf qophaa'e sunis kan koo mitii. Karaan sunis kan koo mitii. Kan jedhu miirri abbummaan namatti dhagahamuu dhiisuurraan kan ka'e yeroo baay'ee namoonni karaas haa ta'uu daandii lolaas haa ta'uu utuu isaan xureessanii yookaan balfatti gatanii argina. Haaluma kanaan yuunivarsiitii keessattis haa ta'uu kolleejii keessattis mana barumsa sadarkaa lammaffaattis haa ta'uu maalla dhibeetu jira. Kan koomitiitu jira. Anaan maal na galche kan jedhutu jira waan ta'eef duraan dursinee mooraan itti barannu mooraa kootii. Dareen keessatti barannu daree kootii. Manni fincaanii itti fayyadamamu achi keessa jiru mana fincaanii kan kootii. Karaan achi keessa jiru hundi kan kootii yaada jedhu yaada abbummaa akkasii miirra akkasii yoo nutti dhagahame kan keenya kan ta'e akka balfaan itti gatamu akka xuraawuu akka ciinca'uu hin barbaannu qulqullina isaa eegnaa jechaadha. Kanaaf jalqabuma irratti qulqullinaan mooraa itti barannus daree itti barannus eeguudhaaf inni guddaan miira abbummaan wanta sana kan kooti kan jedhu miirra akkasii yoo nutti dhagahamuu qaba. Ilaalcha akkasii qabaachuu qabna. Akka kan qaama biraa kan nama biraa ta'etti yaadna taanaanii utuu haasofnu akka namaatti yeroo yaadne kan namaayyuu balleessuun nurra hin jiru. Kanuma nama biraa yoo ta'e kanuma qaama biraa wanta ta'eyyuu kan keenya waan hin taaneef qulqullina isaa irratti dhimmuu dhiisuun balfatti gatuun maalla dhibi jennee dhibaa'ummaadha ilaaluun kanuma nama biraa yoo ta'e inni kun iyyuu nurraan eegamu. Sababiin isaa kan nama biraas akkuma kan keenyatti yaadutu nurra jira waan ta'eef. Darbee immoo isarra iyyuu immoo darbee garuu mooraan itti barannu immoo kan nama biraa iyyuu miti kan hunda keenyaati. Kanaaf dhimmuu hunda keenyaa qulqullina isaa eeguu hunda keenyaa itti gaafatamummaa hunda keenyaa barbaada jechaadha. Dhibaa'uun nurra hin jiru. Kanaaf barattoota yuunivarsiitii keessatti barannu fakkeenyaa fi doormiinsaa mooraansaa akka waliigalaatti karaan achi keessa jiru karaan hundumtu dareen itti baratamu hundumtu manni fincaanii achi keessa jiru hundumtu manni kitaabaa achi keessa jiru hundumtu kan kooti. Miira jedhu yoo nutti dhagahame balfa garaagaraa ittiin gannu waan akka sooftii waan akka haayilaandii fi waraqaa garaagaraa callisnee maddoo arginu ittiin gannu. Amma
amma maaltu mul'ata waraqaas ciranii bakkuma arganitti gatu. Sooftiis itti fayyadamanii bakkuma arganitti gatu. Haayilaandis bishaan keessaa dhuganii bakkuma qodaa haayilaandii bakkuma arganitti gatu. Kuni miira tokkoffaa balfa wajjin jiraachuudhaaf addaabti gochuu wal danda'anii jiraachuu waan akkasii fakkaata. Lammaffaa immoo kanuma kooti miira jedhu dhabuu agarsiisaa jechaadha. Kanaaf balfa garaagaraa kan mooraa keenya xureessuu mancaasuu danda'u keessatti gatuun nurra jiru. Yoo gatame arginellee kaasuutu aadaa akkasii guddifachuutu nurra jira. Nu yoo akkas goone inni kaanis nurraa baraa deema waanta ta'eef. Garuu yeroo amma bakki itti gatanillee qophaa'eetu jiru yaadisaa nuun dhufu callisnee lafa buusuu waan barreefi lafa buusnu namni ta'e tokko dhimma kana irratti qoosaa ta'e tokkotu dubbatu dhaga'een ture. Maal jedhaa namni baay'een mudhii masaa irrattillee qodaa balfatti gatan mudhii masaa irratti utuu hidhaniifillee bira dabarsee lafatti gataa jedheetu bifa qoosaatiin hammam namni itti yaadee dhimma qulqullinaa itti yaaduu akka inni dhiisee yaada isaa keessaas akka inni gatee utuma itti yaadin naannoo isaa akka inni mancaasuu xureessuu yaada kana wal qabsiisee waan akkasii dubbatee ture. Dhuguma fakkaata immoo yeroo arginu callisanii magataa deemuun darbataa deemuun amma mooraa yuunivarsiitii keessa fakkeenyaaf wanti balfatti gatanii bakka kakaa'amee jira yuunivarsiitii hedduu keessatti. Garuutu bakki balfitti gatamu qodaansaa duwwaa ta'etu taa'u balfi baay'een bakki keessa guutee jira. Waraqaan baay'een bakki keessa guutee jira. Sooftii baay'een bakki keessa guutee jira. Kun maal agarsiisaa? Bakkuma qodaasaa sanaa keessa iyyuu yaadatee itti yaadee buusuumti illee ulfaatee callisee darbatan. Barataa mitiitiin nama sakaa irraa iyyuu hin eegamu kun. Dhimma mooraa wajjin wal qabatu haasaa jirra waan ta'eef barataa laallatan dhimmi kun. Barataan immoo nama barate. Nama beekumsa qabu jechuudha. Nama hubannaa qabu jechuudha. Namni hubannaa qabu namni beekumsa qabu jedhamee sadarkaa lammaffaarra yuunivarsiitiirra kolleejjiirra namni jiru waan kana gaafa godhu isa kaan irraa san baranne irraa maaltu eegama? Fakkeenyummaa akkamii laachuu fi dandeenya? Qulqullina mooraa keenya eeguun kan inni eegalu fakkeenyaaf barattoota yuunivarsiitiidhaafi kan inni eegalu doormii keessatti eegala. Barattoonni baay'een nama 5 nama 6 ta'anii doormii tokko keessa yeroo jiraatanii qulqullina doormii isaanii ni eegani. Doormiin xuraa, bakki irra ciisan xuraa, kopheen isaanii xuraa, kaalsiin isaanii foolii kan kennu. Kun immoo maal godhaa? Qulqullina keenya kan doormii keessaa hin eeggannu taanaan, qulqullina keenya kan dhuunfaa hin eeggannu taanaan tokkoffaa nuttis dhukkuba fidaa, warra kaaniifis miidhaadha. Fakkeenyaaf qulqullina kophee yookaan foolii kophee kaalsii miiccachuudhaan ofirraa inittis nu hin eeggannu yoo ta'e nuuf gaarii miti. Barattoota nu wajjin doormii tokko keessa jiraataniif gaarii miti. Deemee maal godha kuni nuun namarraa adda baasu akka nu jibban nu dhiiban ofirraa nu qoodan nu gochuu danda'a jechaadha. Kanaaf mooraa keessatti qulqullinni keessumaa yuunivarsiitii keessatti qulqullina mooraa eeguun doormii keessatti qulqullina dhuunfaa eeguurraa jalqaba. Qulqullina amsoolaa afatanii fakkeenyaaf ciisichi barattoota baay'ee yeroo baay'ee irma ciisanii ka'u malee sirreeffatanii ganama yeroo ba'an sirreeffatanii deemuun hin jiru. Akkuma irra ciisetti akkuma walii gadi dhaametti dhiisanii deemuu galgala akkuma jiru sanatti dhufanii irra rafuu. Kun sirrii miti. Afata ofii qulqullinaan eeguu, miiccachuu. Yeroo afatan immoo seeraan afachuu. Kan dhuunfaa ofii huccuu ofiis haa ta'u qulqullinaan eeggachuu ishee qaban jechuudha. Kaalsii ishee qaban miiccatanii
akka warra kaanis akka hin jeeqne warra wajjin jiraannu akka isaanis immoo nu qoodanii kanarraan kan ka'e nu jibban gochuu hin qabnu. Egaan ka'umsi qulqullina mooraa keessaa keessumaa yuunivarsiitii keessatti doormii irraa qulqullina dhuunfaa eeggachuu irraa kan jalqabudha. Kopheen keenya illee haala kanaan qulqullinni isaa eegamuu qaba jechaadha. Kanaaf ofii keenyaafis ta'ee nu wajjin kan jiraatanii fi yookaan waliin kan jiraannu doormii tokko keessatti wajjin kan jiraannuu fi qulqullina ofii eeggachuun keenya kan doormii eeggachuun keenya walii wajjin kan jiraannuuf hunduma keenyaaf murteessaadha jechaadha. Kanaaf haala kanaanii doormii keenya qulqullinaan eeggachuun nurra jira. Yoo amala akkasii qabaanne doormiin keenya qulqullinaan eegamee yeroo hundumaa waa'ee isaa itti yaadna taanaan qulqullina mooraa immoo bakkeessa jiru immoo ammas itti yaaduu jalqabna jechaadha. Sababiin isaa namni doormii isaa qulqulleeffate naannoo isaa mana isaa keessa qulqulleeffatu naannoo mana isaatis immoo qulqullinni isaa akka eegamuu fi itti yaaduun isaa waan hafu miti. Kanaaf doormii irraa ka'ee dhuunfaa keenya irraa ka'ee gara qulqullina mooraa keenyaa eeguutti immoo adeemna jechaadha. Doormii ala kan jiru. Kanaaf qulqullina mooraa keenyaa eeguun immoo yeroo baay'ee kan inni dhufu yookaan mooraan nuti keessatti barannu qulqullinni isaa kan eegamu yeroo hunda qulqulleessuu qofaatiin jennee yaaduun dogoggoradha. Qulqulleessuu qofaatiin hin eegamu. Magaalaa keessattis fudhadhaa ilaalaa. Eessattis yoo ilaaltanii qulqulleessuu duwwaatiin bakki tokko qulqullaa'uu hin danda'u. Maal dabalachuu qabaa? Iddoo hin taaneef hin barbaachifne isaaf hin malletti balfa gatu dhiisuudhaan. Qulqulleessuudhaan eegamatu ta'emmaa warri qulqulleessan yeroo isaanii eeganii guyyaa guyyaatti hojii qulqulleessuun hojjetu. Garuu isaan qulqulleessanii hammuma darbanii daqiiqaa 5-6 booda yookaan sa'aatii tokko booda xuraa'ee argina. Sooftiin tuulamee waraqatti tuulamee argina. Haayilaandiin tuulamee argina. Kana jechuun maal jechuudha? Qulqulleessuu duwwaanii hojii qulqulleessuu irratti kan bobba'an namoonni waan qulqulleessan duwwaatii fi mooraan qulqullaa'a jechuun hin danda'amu. Kanaaf ilaalcha maaliitu barbaachisa? Ilaalcha balfa bakka hin barbaachisne bakka hin malletti gatuu dhiisu caalmamatti yookaan qulqullaa'u mooraan keenya qulqullaa'uu kan inni danda'u balfa gatuu dhiisuudhaan bakka hin barbaachisne bakka isaaf kaa'ame duwwaatti gatu. Warra bakka hin taanetti gatanis gorsuudha. Xureessuu dhiisuu amma danda'ametti xureessuu dhiisuu haala kana fakkeenyaaf nus qooda qabna nus warra qulqulleessu gargaaruu qabna isaan cina dhaabachuu qabna yeroo jennu inni harkaa fuunee isaanii wajjin qulqulleessine jechuu miti. Garuu maal gochuudhaan isaaniin gargaarraa akka arginu bakkuma argametti balfa gatuu dhiisuudhaanii bakka isaaf kaa'ame duwwaatti gatuudhaanii hojii isaanii salphisuu fi dandeenya. Isaan gargaarreera jecha nusitti hirmaanneerra jechaadhaan. Kanaaf ilaalcha akkasii babal'achuu qaba. Keessumaa barataa taanee hanga jirrutti. Keessumaa immoo barataa yuunivarsiitii taanee yeroo jirru baay'ee nama gaddisiisa. Barataa yuunivarsiitii jechuun advaansed kan ta'e ilaalchi isaa beekumsi isaa hubannaan isaa olaanaadha jedhamee kan yaadamu balfadduu argetti yeroo inni gatu miila isaa jalatti bakkuma jirutti yeroo buusu doormii isaa keessatti callisee bakka argetti yeroo gatu mooraa keessatti iddoo margetti gaggataa yeroo adeemu kun barataa sadarkaa olaanaatti baraturraa waan eegamu miti. Kanaaf yeroo dhimminee irratti hojjennu balfaddoo hin barbaachisnetti gatuu yeroo dhiisnu ilaalchi keenya haala kanaan yeroo guddatu warri kaanis akkas akkan goonee fi gorsaa deemuun keessumaa warri siinerii taane yuunivarsiitii keessatti siinerii taane warri jirru ilaalcha akkasii guddifanneennan balfaddoo iddoon barbaachisnetti hin buusnu hin gannu taanaan warra gatus hin gorsina taanaan barattoonni fireeshiin gaafa dhufanii kana nurraa baratu. Kanaaf mooraan qulqullinaan eegamaa jechaadha. Malee qulqulleessuu duwwaatiin halkaniif guyyaa qulqulleessuu duwwaatiin mooraan qulqullaa'uu hin danda'u. Garuu
gatuu iddoo argeetti gatuu dhiisuudhaan bakka isaaf kaa'ame duwwaatti gatuudhaan qulqullinni mooraa keenya akka eegamu gochuu hin dandeenya jechuudha. Yoo namoonni tun beekinillee gatan immoo kaasnee lammata immoo kaasnee iddoo isaaf kaa'ametti ganna lammata immoo jarri sun deebisanii akka singoonii fa'aa gorsuudhaan yuunivarsiitii keessatti yeroo baay'ee hin argina warri hojii mooraa qulqulleessuu irratti qacaramanii hojjetanii dhamaanii baay'ee yeroo isaan hojjetanii hin arginaan. Garuu wanti nama gaddisiisu dhamaanii hojjetanii qulqulleessanii isuma isaan jedhan kana waa'een isaan dhamaatii isaanii sun nutti tun dhaga'amini duuba isaaniitiin immoo xureessaa deemna. Waan garaagaraatiin xureessaa deemna. Kanaaf isaanis namaa isaaniifis yaaduun barbaachisaadha. Isaaniif yaaduu rayyuummoo darbee qulqullinni ofuma keenyaaf, qulqullinni matuma keenyaaf, fayyummaa keenyaaf. Kanaaf dhimmi kun dhimma baay'ee barbaachisaadha. Irratti kan xiyyeeffatamu. Kanaaf kan nuti akka barataatti xiyyeeffannu waa'ee barumsaa duwwaa osoo hin ta'in mooraan keessatti barannu doormiinsaa, manni kitaabaasaa, inni fincaaniisaa qulqullinaan eegamuu qaba. Yoos nutti toleellee dubbisna. Haala namatti tolu keessattidha kan dubbisi namatti tolu. Ciincaa keessatti amma wanti namatti tolu tokko hin jiru. Waatu namatti ciinca'u balfa keessa deemaa, balfa keessa taa'anii waa hojjechuun namatti hin tolu. Kanaaf egaa kallattiidhaanis ta'e al-kallattiidhaanis irratti hirmaachuudhaan qulqullina mooraa keenyaa eeguu dandeenya nullee warra miindeffamanii hojjetan duwwaa osoo hin ta'in akkuma jedhame kallattiinis al-kallattiinis keessumaa dhimma al-kallattiidhaan irratti hirmaachuu dandeenya, qulqullina isaa eeguu dandeenya kan jedhu gahee nurraa eegamu taphachuutu nurra jira. Yeroo tokko magaalaa Faransaayitti, magaalaa Paarisitti jedhama biyya Faransaayitti oduu namarraa dhaga'eedha kuni. Magaalaa sanatti Paarisitti galgala tokko ibsaan badee bulee jedhama. Ibsaan badee gaafa buluu dukkanaa'ee bulee magaalaan suni dukkanaan liqimfamee bulee jedhama. Ganama isaa kantiibaan magaalaa sanaa ibsa dhimma sanarratti kennee maal jedhee namni hundumtuu ibsaa qabsiisee ibsaa yookaan shaamaa qabsiisee balbala isaarra utuu kaayee buleera ta'e magaalaan kuni dukkanaan liqimfamtee bultu turte, hin ifti turte. Namni hundumtuu balbala isaarra shaamaa qabsiisee utuu kaayeera ta'e jedhee jedhama. Akkas jechuun shaamaan tokko shaamaan lama magaalaa ibsuu danda'u walitti dhufee garuu namni hundumtuu balbala isaarratu kaa'ee magaalaan suni amma tokko akka iftu gochuu danda'a ture yaada jedhu qaba. Dhimma qulqullinaa wajjin wal qabata kun dhimma mooraa qulqulleessuu wajjin. Sababiin isaa namni hundumtuu gahee isaa yoo taphate bakka hin barbaachisnetti gatuu dhiisuudhaan buusuu dhiisuudhaan bakka isaaf kaa'ame duwwaa dhaqee buusuudhaanii al-kallattiidhaanii gahee isaa taphachuu danda'a. Yoo hundumtuu immoo gahee isaarraa eegamu ba'e barataan hundumtuu gahee isaarraa eegamu ba'e mooraan akka waliigalaatti qulqullaa'uu dandeessi. Mooraa namatti tolu ta'uu danda'a. Mooraa keessatti barachuu illee nama mijatu ta'uu danda'a. Mooraa daawwachuun keessa deemuun keessatti bashannanuun yeroo boqonnaa ofiisii itti gammaduun namatti tolu ta'a. Akkuma balfarraa maddaniin qabamuurraallee of eeguu dandeenya waan ta'eef gahee mataa ofii taphachuun barbaachisaadha. Kanaafidha namoonni yeroo baay'een maal jedhu namni hundumtuu naannoo mana isaatii yoo qulqulleesse magaalaan hin qulqulloofti kan jedhamus jira. Naannoo mana isaatii kan yoo qulqulleesse. Akkas jechuun qulqullina magaalaa tokkoo fi namoonni jiraattonni magaalaa sanaa mataa mataatti gahee taphatan ni qabaatu jechuudha. Kanaaf hojii guddaan barataa irraa eegamu dhimma mooraa qulqullina mooraa eeguu irratti ammas irra deddeebi'ee kan dubbadhu balfa iddoo hin barbaachisnetti iddoo isaaf hin malletti gatuu dhiisuu bakka kaa'ameefitti dhaqanii gatuu haala kanaan
gahee keenya bahuu dandeenya jechaadha. Kanaaf mooraan keenya iddoo qilleensa gaariitti argannu, iddoo boqonnaa gaariitti fudhannu, sammuu keenyaafis gammachuu iddootti argannu, iddootti hojii hojjennee qorannee bu'aa gaariitti buusnu ta'uu qaba. Kana ta'uudhaaf immoo qulqullinni isaa eegamuu qaba. Everywhere teenyee dubbisuu yoo barbaanne qulqullaa'aadha taanaan rakkannu. Iddootti dubbisuu barbaannu balfatu jira naannoo isaa taanaan garuu dubbisnee hubachuu irratti rakkannaa, sammuun keenya nagaan argatu, boqotuu, waan dubbisnu sunillee nuu galuu dhiisuu danda'a, wal qabata. Kanaaf mooraan keenya qulqullinni ishee kan eegame, kan namatti toltu, kan itti boqotanii, kan itti gammachuu argatanii, kan itti bashannananii, kan isheen ta'uu dandeessu yoo maal ta'edha? Yoo qulqullinni ishee eegamedha. Qulqullina ishee eeguu keessatti immoo gahee qabna nuti. Keessumaa mooraa yuunivarsiitii keessatti mana keenya, yuunivarsiitii jechuun waggaa 4 inni xiqqaan barataan kan keessa turu waggaa 4 inni xiqqaansaa, inni baay'een inni olaanaan immoo waggaa 6. Waggaa 4 hanga waggaa 6 yuunivarsiitiin nuti keessa jiraannu mana keenya jechuudha. Kanaaf manni keenya xuraa'ee balfadhaan guutamee waan namatti hin tolle ta'ee yeroo arginu gaarii miti. Kanaaf mana keenya kan ta'e kana qulqullinaan eeggachuun mooraasaa baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Kanaaf mooraa keessa kan jiran karaa baay'ee jiru. Mooraa keessa kan jiran karaasaa irratti waa gatuu dhiisuu, daree barnootaa keessatti waan hin barbaachisne waan akka sooftii kan balfa garaagaraa gatuu dhiisuu, mana iddoo nyaata nyaannu keessatti, kaaffee keessatti fi mana kitaabaa keessatti wantoota amma jedhaman waan akka sooftii, haayilaandii fi waraqaa garaagaraa fi waan kana fakkaatanii gatuu dhiisuu nurra jira. Yeroo ta'e tokko durii haayilaandiin irra keessi ishee qadaaddii duwwaadhaan qadaadamte tun ta'in laastikiidhaan isin ashagamte turte. Laastikitti irraa marsanii baasaniiti kan buqqifatanii dhugamu. Namni ta'e tokko isteejii geggeessaa jira, wanti irraa baree jechuudha. Laastikitti kutee namoonni baay'een haayilaandiin hirameef hundumtu laastikitti irraa kutanii lafa bubuusanii walgahii bakka geggeeffamu keessatti laastikitti mataarraa sanarraa kutanii hundumtu lafa bubuusan. Inni garuu maal godhee irraa kutee laastikiin kan biraa immoo mudhii haayilaandii sanatti maramee jira waan ta'eef ishee gidduu suuqe lafa buusuurra. Akkas jechuun ishee gidduu suuqee kaa'ee haayilaandicha booda haayilaandicha dhaqee iddoo gatuun qabutti gataa jechaadha. Kun ogummaa akkasii wanti sirriin ani sarraa amma waa tokko baradheera. Namoonni baay'een garuu taa'anii walgahichaa kan hordofaa turanii bakkuma taa'an bubuusan. Wanti namni baay'een buuse immoo deebi'ee balfataa kosii taa'achaadhaan. Ofuma keenyaan koseessina waan sila amma walgahichituun jalqabin dura warri qulqulleessitoonni mana sana qulqulleessanii bareechanii kaa'aniiru. Mana qulqullaa'ee mana bareedetti walgalame walgahiin itti geggeeffame garuu sekeendii gidduutti qolaa haayilaandiitti ba'e laastikii sana ciranii lafa bubuusuudhaanii namoonni hedduun kun al takkaammoo mana sana koseessan jechaadha. Akka namichi sun godhee utuu godhameera ta'e garuu dhuunfaadhaan waa xiqqoo hojjechuudhaanii manicha qulqullina isaa eeguun hin danda'ama ture. Akka kosichi hin kosoofne waan sanaan hin kosoofne gochuun hin danda'ama. Kana duwwaa miti dabalataan sooftiis bubuusuu namni mana keessa baay'ee wanti nama ajaa'ibu immoo sooftii fa'a itti fayyadamanii mana keessa daree itti baratan keessas buusuun, mana kaaffee keessa lafa nyaataa itti buusuun, mana kitaabaa keessa buusuun baratamaadha. Nuyi amma kanuma gochuu dhiisuudhaanii qulqullina mooraa keenyaa eegamuu isaa keessatti gahee guddaa bahuu dandeenya. Waan biraa mitamu. Dhiisuma goonuu kana gochuu dhiisuudhaan qulqullina eeguu dandeenya. Warra
qulqulleessitoota sanas gargaaruu dandeenya. Kanaaf gaheen nuti taphannu guddaadha. Koseessuu keessatti gahee guddaa taphannaa. Haala amma jedheen immoo bakka hin barbaachisnetti waan balfate gatuu dhiisuudhaan immoo qulqullina mooraa keenyaa eeguu keessatti ammas deebinee gahee guddaa taphannaa jechaadha. Kanaaf dhamaanii qulqulleessuu yeroo xiqqoo booda immoo yeroo muraasa booda immoo manca'ee argama. Kun egaa achuma ooluu jechuudha. Wanti nama gaddisiisu yuunivarsiitii keessatti keessumaa haalli itti fayyadama mana fincaanii egaa dubbachuu qabna waan hundumaayyuu waa'ee qulqullinaa mooraa yeroo kaasnu waan hundumaa kaasuu qabna. Haalli itti fayyadama mana fincaanii immoo hedduu wanta nama gaddisiisudha. Beekaafaa waan godhame itti yaadamee fa'aa waan godhamu fa'aa fakkaata. Ammuma qulqullaa'ee ammuma manca'a. Akka tokkoffaa manni fincaanii sun kan keenyaa amma itti fayyadamne deebines itti fayyadamna. Hiriyoota keenyatu itti fayyadama. Warri qulqulleessu sunillee nu gaddisiisuu waa isaaniifis gadduu qabna. Haadhotii keenyadha. Nu gaddisiisuu qabu isaanillee isaaniifis illee yaaduu qabna. Garuu ammoo isaan qulqulleessanii achi faana isaaniitu fuudhanii seenanii haala nama jibbisiisuun mana fincaanii mancaasuu jechuun nama rakkisa baay'ee. Fincaan bakka isaaf kaa'ametti fincaa'uu dhiisanii lafatti akka corroqaa akka lafa ciisu gochuun bakka barbaachisaa ta'ee isaaf qophaa'ee dhiisanii bakkee mana fincaanii irratti bobba'uun barataa yuunivarsiitii irraa kun hin eegamu. Kun baay'ee wanta nama gaddisiisudha. Maal haaluma takkaatti fayyadamamee wantuma cufamu wayii wanta gatamu wayii fakkaata haalli itti fayyadama mana fincaanii gadi fageenyaan haasa'uun saa'uu namatti ulfaata. Garuu waan nama gaddisiisudha wanta hojjetamu. Kanaaf manni fincaaniis kan keenya nuti itti fayyadama har'a itti fayyadamne bor itti fayyadamna numatu itti fayyadama hiriyoota keenyatu itti fayyadama. Kan qulqulleessus haadha kan nuu ta'an obbolaa kan nuu ta'anidha. Kanaaf akkasitti maaliif bal'isnee yaadnu qulqullina mooraas ta'e qulqullina mana fincaanii eeguun hedduu barbaachisaa. Keessumaa dhimmi qulqullina mana fincaanii guddaa wanta itti yaadamuu qabudha. Kana caalaa bal'isee haasa'uunis waan nama rakkisudha haalli isaa. Garuu na hubattu jedhee yaada baay'een keessanis waa'ee isaa hin argitu waan ta'eef rakkisaadha. Kanaaf itti yaaduun mooraa keenya keessa wantoota jiran hundumaa qulqullinaan eeguun dirqama keenyadha. Ofuma keenyaaf jenne mooraa yookaan dhaabbatichaaf jennee otoo hin ta'in ofii keenyaaf jennee waan kana gochuutu nurra jira. Qulqullina kun egaa warra itti fayyadamu qofaaf duwwaatu hin ta'in egaa akkuma jedhe warra qulqulleessitu sunis baay'ee waa'ee isaanii dhimmuutu nurra jira yaaduutu nurra jira utuu nuyi ta'ee isa jedhu bakka isaanii obbuusuutu nurra jira. Kanaaf akkasitti na yaannu. Egaan akka masila isiniin jedhe yuunivarsiitiin akkuma muummee barannuutti irratti hundaa'ee waggaa 4 hanga waggaa 6tti kan keessa turru ni xiqqaan waggaa 4 ni guddaan waggaa 6 waan ta'eef amma kana keessa turra taanaanii mooraan sun mana keenya. Egaa kan yuunivarsiitii haasaa dhimma baay'een isaan waa ilaallatuuf haasaa jirra malee dhimmi mooraa qulqulleessuu kan kolleejjii kan sadarkaa mana barumsaa sadarkaa 2ffaa sadarkaa 1ffaa dhimma ilaallatudha. Achittis taanaanii wantoota gochuu qabnu akka barbaachisummaa isaatti gochuu yoo wanti balfaatti gatan hin jiru ta'e manni barumsaa sun wantoota balfaatti gatan qopheessuu duwwaa immoo miti ilaalcha barataa immoo sirreessuudhaaf odeeffannoo kennuu awarenessii kennuun barbaachisaadha. Balfa bakka itti gatan qopheessuun barataanis akka bakka sanatti gatuuf awarenessii kennuun
hedduu barbaachisaadha. Kanaaf inni yuunivarsiitii keessaa garuu achoolanii buluu achuma jiraatu waan ta'eef xiyyeeffannaa addaa waan barbaaduuf haalaan gadi fageenyaan dhimma kanarratti haasa'e. Kanaaf inni xiqqaan waggaa 4 inni guddaan waggaa 6 ture waan ta'eef mana isaadha jechuudha. Namni mana bakkeerra namni hojjetaa mootummaa bakkeerra jiraatu iyyuu mana kireeffatee namni jiraatu mana kireeffatee tokko keessa waggaa tokko ol jiraachuu dhiisuu danda'a. Garuu mana koo dhaqee keessa jiraateera waggaa sana. Ji'a 6 ol jiraachuu dhiisuu danda'a. Mana koo dhaqee kireeffatee keessa jiraateera garuu. Kanaaf ji'a 6 keessaa jiraatu waggaa tokkos keessaa jiraatu mana kireeffatee keessa jiraate sana qulqullinaan eega. Naannoo isaas mana isaas. Waggaa 4 jechuun immoo waggaa baay'eedha. Waggaa 6 jechuun waggaa baay'eedha. Kanaaf mana keenya nu jechisiisa. Mana keenya immoo kan keenya jennee yaaduun qulqullina isaa sirriitti eeguun ofuma keenyaaf jennee itti dhimmuun barbaachisaadha. Kanaaf yoo qulqullina doormii keenyaan eegna ta'e qulqullina mooraa keenyaas akkuma kana eegna. Qulqullina mooraa keenyaan eegna yoo ta'e immoo qulqullina magaalaa sanaas itti nu yaachisa. Yoo innillee yoo dhimma nu duwwaa laallatu ta'uudhaa baate iyyuu itti nu yaachisa. Kanaaf har'a xiqqoo marraa isa ka'uudha har'a mancaatii baay'eedhaaf qulqullina dhabuu magaalaatiif magaalaa hedduutii fi sababa kan ta'u isuma xiqqoo isaa doormii keessaa jalqabu mooraa mana barumsaa keessaa jalqabu ilaalcha kan kooti jedhanii yaaduu dhiisuudhaan kan ka'e balfaddoo garaa garaatti gataa deeman. Namni nama gaafatus hin jiru maaf akka itti gattee maaf asitti gatte namni jedhus hin jiru. Hundumtuu bifa wal fakkaatuun hojii akkasii hojjeta waan ta'eef namni maa kana goote waliin jedhus hin jiru. Isa utuu jedhame iyyuu maal si galchee waan jedhamu natti fakkaata malee dogoggoreetii dhiifamaa jedhanii waan deebisan natti fakkaatu. Kanaaf yuunivarsiitii keessatti yeroo turru turtiin keenya yuunivarsiitii keessa waggaa amma kana ga'u kan miidhage kan itti gammannu kan itti boqonnu akka ta'uuf yoo barbaachise karaa isaas doormii isaas daree isaas mana nyaataa yookaanis kaaffee isaas mana kitaabaa isaas mana fincaanii isaas hunduma isaa kan keenya jennee yaadne qulqullina isaa eeguu haala hin taaneen mancaasuu irraa of eeguu waan taanetti gatuu akka hin taanetti itti fayyadamuu dhiisuudhaanii itti gammaduu dandeenya. Fayyaa keenyas eeguu dandeenya. Ofii keenyas itti gammaduu fakkeenya mana fincaanii manca'ee ittuma seenanii itti fayyadamuun namatti hin tolu. Kana gaama itti gammaduu yeroo jedhamu garuu qulqullinni isaa kan eeggate nuyis gahee taphannee qulqullinni isaa kan eegame yoo ta'e guyyaa guutuu qulqullinni isaa eegame yoo ture maal ta'a itti fayyadamuun isaallee namatti tola. Barattoonni baay'een itti fayyadamanii mana fincaanii itti fayyadamanii ba'anii bishaan itti naquun qulqulleessuun hin jiru. Itti fayyadamanii dhiisanii deemu. Miti kun ta'uu hin qabu. Maaliif bal'isnee yaaduun nurra jira maal barumsi keenya waan gadheef waan gaarii adda baasnee akka beeknu hojiirras akka oolchinuuf nu gargaaru taanaan maal faayidaan barumsaa? Maalidha? Barumsi koo walumaa galatti jijjiirraa malaa fiduu qaba. Kaleessa waan gadhee hojjenne yoo ta'e waan namatti hin tolle hojjenne yoo ta'e har'a rigii barannee irra jennee barumsa irra jirra jennee of yaadne waan hin taane sana waan gadhee sana hojjennu irraa deebi'uun nurra jira. Garuu ilaalcha keenya hin jijjiiru barumsi keenya taanaan waan taane waan gaariif waan gaarii hin taane adda baasnee hin beeknu taanaan callisnee akkuma ta'etti jiraanna taanaan barumsi keenya gahee hin taphanne jechuudha nu jijjiiruu irratti. Kanaaf bal'isnee itti yaaduu qabnaa. Mooraa keenya qulqullinaan eeguu qabnaa.
keessa dormiirraa kaasee hanga bakkee mooraa olii galaatti gahee taphachuutu nurra jiraata jechaadha. Akka dhuunfaatti. Kanaafi utuu danda'ameennaan yaadii ani dhiyeessu akka furmaataatti yaadii dhiyeessuu qabu tokkoffaa eeggatuu dhiisuudhaanii bakka hin barbaachise bakka isaaf hin malletti balfa gatuu dhiisuudhaanii sooftii waraqaa ilaandii waan garaagaraa kana gatuu dhiisuudhaan gahee keenya ba'uun nurra jiraa. Tokkonni kuni namoota gatanis namoota utuu hin beekin gatanis awareness isaanii guddisuudhaan jajjabeessuudhaan akka isaan hin goone gochuu gahee keenya ba'uun nurra jiraa. Lammaffaa inni sadaffaan utuu ta'e jedhee ani recommend kanan godhu. Inni sadaffaan ji'atti al tokko guyyaa mooraa qulqulleessuu yookaan guyyaa qulqullina mooraatti eegnu jedhamee karaa bakka bu'aa barattootaa haalli mijaa'ee hooggantoota yuunivarsiitiidhaan hooggantoota kolleejjiitiin hooggantoota mana barumsa sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaan bakkuma hundumaa kanattuu ta'uu waan malu jedhee waan yaaduu fi ji'atti al tokko hin danda'ama. Maaliif hin goonu waan kana? Maaliif hin godhamu? Ji'atti al tokko guyyaa mooraa ofii qulqulleessu. Barattoonni gammadanii hojjetu yaada kun haalli kun utuu mijatee fi isa gatuu dhiisuudhaan irratti hojjechuun waa tokko. Kan gatame immoo yoo jiraate ji'atti al tokko sooftii funaanuu, waraqaa funaanuu, balfa garaagaraa funaanuu barataan hundumtuu akka itti hirmaatu gochuudhaanii ji'atti al tokko. Kana akka yaada guddaatti akka qabatan barbaadaan bakka bu'aan barattootaa yuunivarsiitiirra jirtan, bakka bu'aa barattootaa kolleejjii, bakka bu'aa barattootaa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaas haa ta'u lammaffaa hooggantoonni mana barumsaas haa ta'u kolleejjiis haa ta'u yuunivarsiitiirra jirtanii waliin taatanii guyyaa fiiksed ta'e tokko ji'atti al tokko guyyaa mooraa qulqulleessu yookaan qulqullina mooraatti eegnuu jedhamee kaa'amee barattoota hundumaa irratti hirmaachisuudhaan utuu hojjetame bu'a qabeessa taanaa. Aadaa qulqullinaa eeguu kanas akka gabbatu akka bal'atu awareness isaas akka guddatu gochuu keessatti gahee guddaa taphata waan ta'eef sababiin isaa ji'atti al tokko continuously kun aadaa ta'ee baratamee fixed ta'ee taa'ee barataan yeroo hundumaa yoo itti hirmaate barataan achuma mooraa sana keessatti duwwaa dhimma kana dhiisee ba'aa utuu hin ta'in piroojeektii kana fuudhee bakkeettis babal'isuu danda'a. Barataan gaafa eebbifamu yuunivarsiitii keessatti waan akkasii hojjetaa turre. Kanaafi magaalaa dhaqee keessatti qacaramee hojjetus keessa jiraatus haa ta'u piroojeektii kana bifa haaraatiin achittis hojjechuu danda'a. Namni kun aadaa sana fuudhee achitti bakka jiraatuttis babal'isuu danda'a waan ta'eef haala kanaan yaaliin utuu godhamee amma tokko qulqullina mooraarraa kaanee gara magaalaatti aadichi babal'achuu waan danda'uu fi utuu bakka bu'aan barattootaa dhimma kana qabatee hooggantoota mana barumsaas haa ta'u hooggantoota yuunivarsiitii hooggantoota kolleejjii wajjin qaamni isaa ilaallatu wajjin mari'achuudhaan kun utuu hojiirra oole akka rekomendeeshiniitti yaada kaa'uu barbaadaan. Kanaafi sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa irra warri jiran immoo achitti dhimma kana ji'atti al tokko mooraa qulqulleessuu kan jedhu kana yoo amaleeffatanii gaafa yuunivarsiitii dhufanii rakkatan yuunivarsiitiin isaas yaadicha qabaa achi isaanis yaadichatti hojjetaa turanii babal'ate jechaadha. Barataan immoo aadaan mana barumsaa keessatti yaadaan kun yoo ta'e bakka galutti bakka faffaca'ee bakka hundumaatti gala barataan waan ta'eef aadichi ammas biyya keessatti hin babal'ata. Istiraateejii gaarii natti fakkaata kun amma. Kanaaf utuutti yaadamee
irratti hojjetame aadaa qulqullina biyyaa aadaa qulqullina naannoo kan magaalaa keenya eeguu dandeenya waan ta'eef mee kunutuu yaalamee irratti hojjetamee gaarii natti fakkaata. Kanaaf egaa dhimmi qulqullina mooraa ofii eeggachuu, dhimma qulqullina mataa ofii eeggachuu, dhimma fayyaa ofii eeggachuudha. Dhimma gammachuu sammuu ofiitiif kennuudha. Waan hojjetan bu'a qaboota dhimma ta'uu wajjin wal qabatu waan ta'eef utuu irratti xiyyeeffatamee hojjetamee gaarii natti fakkaata. Walumaa galatti egaa guyyaa irraa odeeffannoo yookaan gorsii ani isiniif dhiyeessee dhimma qulqullina mooraa ofii mooraa keessatti barannu eeggachuu isa jedhu irratti odeeffannoo bal'aa isinii kenneera. Itti akka gammaddan, itti akka fayyadamtan abdiin qabaa. Barattoonni qaamni dhimmi isaa laallatullee keessumaa gara dhumaatti akka recommendationitti kanan kaa'e kana hojiirra oolchuudhaaf yaalii gootu jedheen abdadha. Walumaa galatti egaa gahee keenya abaanuu bakka hin barbaachisnetti balfa gatuu dhiisuudhaan gahee keenya abaanuu aadaa qulqullina eeguu, qulqullina ofii, qulqullina mooraa keenyaa eeguus haa guddifannuu, balfas bakka hin taanetti gatuu haa dhiisnu. Doormiinis haa ta'uu, laayibrariis haa ta'uu, manni kaaffees haa ta'uu, manni fincaanis haa ta'uu kan keenya kan jedhu bakkeetti immoo karaanis hundumtuu ownershippii kan keenya isa jedhu miira akkasii gabbifannu. Waan kan keenya ta'e immoo akka manca'uu, akka xuraa'uu, akka balfaan faalamuu hin barbaannu waan ta'eef haala akkasiitiin irratti hojjennu jedha. Kan guyyaa irraa isinii qabadhee dhiyaadhe gorsii fi odeeffannoon kanuma irratti raawwata. Yeroo itti aanutti mata duree biraatiin odeeffannoo biraa dhimmuma wal fakkaatu irratti, dhimma barataa laallatu irratti qabadhee isinii dhiyaadha. Hangasitti garuu viidiyoo kana sheer gochuu, laayik gochuu, fooloo gochuu hin dagatinaa. Kun yuutuubii Gumii Raayyaatii hordofuu keessan hin dagatinaa. Warri maatii hin taanes maatii ta'a. Kanarraa asuma irratti raawwannaa. Galatoomaa. Nagaatti.